kaleessa arsiin ilma ambatuu daayyooti arsiin sadii sikkooman doomanna arsiin sadii odaa roobaa jala dhaddacha 20 qaba. Dhaddacha 20 kana hin dagate hin irraanfate namichi waa unteenna maalunna farsoo sheekafuu annan deegafuu jedhe dagaguuf daganne as geenne garii amma biraatti nu dagachiise. Gadaa yoo galu kalee arsiin gadaan qabu jedha harree galee gadaa ofii qaba. Hoggaa saddeetiin uumamaan baalli olii dabarsaa ture arsiin. Ilmaan arsii nama 3 ta'u sikkoo mandoomanna ilmaan sikkoo nama 5 bullaan laa'u caalee ilaalli ijaaru waaji. Ilmaan mandollee nama 7 torbanis gadaa qaba. Utaawaay raayyaa kajawa hawata harawa biltu kaleessa gaafa kurkurdhagaa boraadini qodaa roobaa midhaaddu midhaasee diriittu diriirsee gaafa sarbeen murtii ambaa qalaabu sirna kaleessaa saniin daganne numarti daganne aadaa daganne aadaan sirna ittiin bulan kana jabeeffatuun kennu. Dhaddacha 20 kana keessatti kaleessa baatee wal baraa turte kalee baatee wal barsiisaa turte wal argisiisaa turte yoo wal barate yoo wal arge sirna isaa deeffate jilba ofii lallabate. Dhaddacha kana jalatti kalee Oromoon arsii yaa'a waajjira 5 qabdi. Olaanaan oda kaanu dhaddacha kaanu yaa'i kaanu bayma kaanu aradda. Odaa jechuun akka caffee naawwanni baaneef jilbaan baate jilba sirna gadaat jilba sirna uume kana odoo ol barsiifne arsii teenya rabbi olaa beeksisu tokko rabbi nu haa taasisu. Sirna kalee gadaa tarree galee baalli sirna gadaa hojjataa jira raaba sirbaa jira maxxaarrii goodaa jira cidha gadaa godhataa jira cidha gate aadaa gate dhugaa qaba hin gate arsii gadaa kana rabbi nu haa deebisu. Sirna gadaa yoo deebifne gada jechuun sirna ittiin bulmaata Oromoo. Sirna keenya yoo deebifne sirni keenya nama maraataa. Sirni keenya sirna aanes kaganna ta'ee roob kabona ta'ee caam kadhaltii ta'ee elmatan sirna gadaati. Baalli hoggaa 8 uuma walii dabarsaa ture sirna gadaati. Wal barumsi guddaa boru itti deebina. Dhaddacha kana jalatti tumaa seeraa hedduutu keessa jira. Garii lallabni boru wanni dubbatan onni sirnaati ijoon guddaa waan dhaddachaati waan yaa'iiti waan bayimaati waan araddaati waan gadaati waan qaallichaati waan hawaati tartiibni isaa maalii yoo kana ol hubanne wal barsiifne wal argine martuu ta'a rabbi haa taasisu.